فدين بافن فتيارة كان دبت خير إن شاء الله. أيه قافي فتوات كان قافني. لا أستاذ واتسابنا تنقافل أنتو راسين سفندي بسنا جتني سورة العلم مغان آية أفر تميسا قال بك قافل أنت تي. إيش قدك سقافة سيدا. إيه. أشرتي يسوع وأمودان دا كان أبو قفتار سينجراني. لكن أنا جد أستاذ من رب سويه كرجال يرتي سري بس قال رتي وأنا كدو كيرا لاتي ممالك استمع أمن قبل نسموتي يا مرة بيتين على تكان جلو بتشاة تناقلو ديماني دون برا سري بري فمرة يموت كمية تندو بكر إيشان بري فان رومان بس نقرأ القرآن نكجلو جل كبرات ورسولا إلى بني إسرائيل ورسولا إرجما إلى بني إسرائيل ورا إسرائيل ترجم دا أني قد جئتكم أن أقوم عن درك سنفجر بآية ملتوان وكراجوان من ربكم بوقتك سنراتين أني أخلق لكم أن سنيفا أوما أني أخلق لكم من الطين وكرا كهيئة الطير وأنا ك سنبرا فكات أوما جنوالي سنبرا جنني كان إني أومو وأنا كأوكي فكات سولة وأنا كأوكي فكاتو الله تفكرت أوكي راسني في تول شاجري وموجة شو نسرتي تول شو جتشورا وموجة شو جرو راندوسا وموراف نامي تو كوان أدتي وانا كالله وموجة جتشون مسفرتي قوتو كبا الله توراف مسفرتي كبا تو كبا تو كفان الدنيا إني جرا الرجرات كون الله تون كب الدنيا كون الدنيا ربين أمتون كب توكو لما فا وانتوتني نتين أمي كالله أمتوهين كب لا اوكي بشان كان نتين وما جرو كان ربين سلا اوكي ومي لفاكم كان سلا ربين داتشي ومي كان ربين سلا بشان ومي وانتو كنمني ومي رتي وفين وما جتشون وان انجري فكينياف فتيا جرتي فتيا رانما وما جري فتيا راركنا بوكسي ستوكوتو لشاقي هاركس توكو بوكسي كهيتو الكائي اكاسلوكا تكائي يونجري kun kan sila rabbiin uumirraa fudhataa jira malee uumaa kan kiyyaa miti. Nam tokko uumaa ta'uudhaaf addunyaan kun yookaan immoo wanti inni keessa jiru kan isaa ta'uu qaba. So Yesuus immoo addunyaan kun kan isaa miti, dhoqqeen sun kan isaa miti, bishaan sun kan isaa miti. Hundi isaayyuu waan rabbi uume lamaa fuudheetu isiniin uuma jechuun isiniin argamsiisaa jechuudha malee waanuma hin jirreerraa argamsiisa jechuu miti. Waan hin jirreerraa wanti argamsiisamu waan addunyaa kanarra hin jirreerraa waan haaraa yoo dhufedha. بشانس أوكينس وانتي ربي أمني روانا دافده إني واقع نقاتي بكا ربي نما دچيغان يروفده وان انجر رافده دچيغان سميغان يروم وان انجر رافده ربي سبحانه وتعالى وانو في سافده كان الراتي وان اوما برا اومي ربي سبحانه وتعالى نال وان وفي اومي اوما برا موارغم سيسي قرو يسوس وان ربي اومي راتي يو دوكي لرا وانا اوما جده دوكي رافا كينيا فانوم دوكي راتي simbirroo farda gaalafa sangafa uumaa ture duratti nama barumsaa baran inni wanti jedhe dhoqqee akkasiinis fakkii akkasiisinii uumaa jedhe ammoo ittiin isiniif afuufaa ittiinif jedhaa maal taare fedha rabbiitiin shimbira ta'a jedhe laal inni kan uume dhoqqee qofa ittiin afuufaa jedhe fedha rabbiitiin maal taare shimbira taatii jedhe kanaafuu fedha rabbiitiin malee fedha isaatiin waa ta'uu hin dandeenye. Kan inni hojjetus fedha rabbiitiin hojjetaa Yesuusumtu silmayyuu kan hojjetu fedha rabbiitiin. Maaliif fedha rabbii yoo hin taane hojjechuun maan danda'u? Fedha rabbii malee illee tafuufuu hin danda'u. Maaliif ruuxii sana kan rabbii kan kenneef rabbidha. Waruuxun minhu jedhamti rabbiin quraana keessatti ruuxiin inni tafuufaa jiru afuruun tafuufuyyuu kan rabbiirraa kennameef. Ruuxii rabbiirraa fudhate inni tafuuf. Bishaan rabbiirraa hojjete. Dhoqqee rabbiirraa hojjete akkamitti gooftaa ta'uu danda'a? Tokko saniifuu fedha rabbiitiin kana godhaa jedhe malee ofii koon kana godhaa hin jenne. Tole ofii koon kana godhaa hin jenne. Negaraachin laay Musa Saamiriyyeen bakka malaayikaan ejjete irraa kaasee bakka malaayikaan ejjete argee bakka faana sanaa biyyoo iddoon luka kaasee fuudhee biyyoo sana hojjetee sangaa fakkeessee hojjete. Sangaa sanatti yoo afuufu maal ta'e sangaan sun hin bookkise. Musa Saamiriyyeen yeroo bookkisu warri yeroo sana turan maal jedhani kun gooftaa keenyadha jedhani
Laal. Jibichatti gabbaraa turan jechuudha. Saniifuu waa fedha rabbiitiin gochuun nama jal'isuuf waa uumuu waa kunoo Musaan Saamiriyyuu nama jal'isuudhaaf waa uumee uummanni Israa'elootaatti hin jallataa turani. Museen ergasiiti gara Waaqayyoo burtee 40 eegga fixee booddee dhufeeti kana dallanee obboleessaatti illee dallanee san booda uummata sana illee wannaa jedhe jechuudha. So waa uumuu fedha rabbiitiin waan guddaa natti hin fakkaatu akka Quraanitti Abu Baraddee illee dhufaniiru inshaallah. Ashi ustaad jazakumullah laan shakkii qabaa deemti bakka sanatti gaafa. Nan beeka abshir. Harammoo du'a kiristaanonni nagashi malee chaartu maanidha. Sagantaa qabna innaa. Ashi ustaad jazakumullah khairan kalas nan bu'aa. Wayyaa buqqoo namnaa baay'eetu warra. Assalaamu alaikum hin bayin obboleetti. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Sabraddi. Namnaa baay'eetu amma kuma lamaatti inshallah kiristaanota faana marii godhaa. Xiqqoo ishee. Xiqqoo daqiiqaa 15 tokko marii godhee namnaa baay'eetu haa. Okay. Mara buqqoo. Abshir ustaad. Ayyoora kiristaanaa kottaash. Ahmadi jira. Ustaad, assalamu alaikum. Ahmadi jira. Waalaikum assalaam habibi. Akkam ustaaz jirtu? Oduu eegalti adilleena. Maali garuu? Gadiin ciisaa jira. Esh. Asbaa isin barbaannaara. Esh rakkoon hin jiru. Jedhama galte mul'attu. Hin baasin ustaazi? Hin baasne. Jira ustaad. Quraan afaan Oromoo irratti akka ni dubbisetti maalidha jetteeti? Hawwiyyee wallagga sin gashoobse. Sirni miti mooyyuu jette. Karaa gahe. Anaddo gongo. Quraan afaan Oromoo Dubbisa isaatii. Quraan afaan Oromoo isatirraa dubbiste maal jedhaan jedhe? Al tokko asirraa yoon beelaalee nan baasu sammuutti qabanne. Si baasa kaasiraa baasa. Koo egaan bakka isaa hin bayinati bakka isaa qopheesseen viidiyoo irra sii buusan hin eegi. Ishee ni ilaalta. Dhiifama ustaas Farhaan. Sheeriin goone maa jamaa akkam. Dafaa malee. Sheer godha. Nama kum takkaa jira namni kum takkaan kun har'a yoo xiqqaate nama kum sadii dhufuu qaba. Sheer godha akka gaadatti. Sheeriin godha maashaallah. Har'ammoo ajirii sassaabattee deemtu. Banagaraachin laayini gidduu kana natti cufa wantiin kun haayi riiskii intinii naa kenneera. Natti cufa waan ta'eef inshaallah kan biraa fidee isin beeksisa har'a yookiin boortolee. Warningi si kanne. Warningi isa dhumaa natti agarsiise. Har'a kan dhumaa natti agarsiise. Ni kaafama bara. Warningi ni kaafama. Assalamualaikum warahmatullahi Duraa ture wabarakatuh. kaamma haayi natti agarsiisa dhumaa natti agarsiise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Musliimaan dhimma gasheenna cinqaa wala akkasitti. Wabarakatuh. Kiristaanota seetan rakkaata. Kiristaanota seetanii nagalchitan natti Kiristaana seensi galche gaa yoo gaaf hin qabaanne bee wallaahi kiristaana seensi galche. Nagashi malee itti na cingitee naati galche. La yaadan qaba beektu ustaadii. Yaada kee dhiisitti wajjin marafi yoo yaada kee amma Nama si fayyadudha ustaadii na dhaggeeffadha. Ustaadota dhaggeeffadhaash. Warri kiristaanaa meera nagashi chaartan saafame. Dubbadha masitta Dubbadhu godhiisu. Yaanni qabu maa inni beektu quraana uummanni kiristaanaa kun yeroo baay'ee Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam jalqaba muslimaa kan ta'u na ajajameera jedhaniiti. Iddoo sanatti koo nama qalbeeffatee yaade jechuudha. Iddoo sanatti rabbiin islaama ta'e hin jenneeniin kun muslima ta'e jedheeniin malee. Utuunis jalqaba islimnaa waan hin jiraanne ta'e jechuudha nama qalbii qabutti. Osoonis islimnaa waan jalqaba hin jirre ta'e islaama ta'e jedhaan malee muslima ta'e hin jedhuni. Isiniif galee rabbiin immoo garuu waan islimnaan dura jalqaba masarratamee jiru muslima ta'e jedheeniin. Ani iddoo kanatti namni qalbeeffatee namni bareechee qalbeeffatee ilaalu yoo jiraate yaanni quraanichi sirriidhuma irra jira yaada garuu immoo jarri immoo dogongoratti fahamani beektu. Ayyee bareedaadha yaada bareedaadha. Sagaleen kiyya dhagaama miti? Dhagaamaara maashaallah yaada bareedaadha. Maashaallah. Wallaan sirriidha miina sabaadhaadha utuu jalqaba islimnaan hin jiraanne islaama ta'e jedhaaniin malee rabbiin muslima ta'e hin jedhuun isa ganammoo muslima ta'e jedheeniin islimnaa hordof jedheeniin malee islimnaa masarratiin jenneeniin. Ayyee sirriidha isaa kalaanuuti. Dhugaa jetti.
Kanaafuu akkasitti. Jechi jecha sirriidha. Gabaa gaajara warreetta. Ani jechuun gamaggamee gamaggamee rabbiin isa akkanatti quraana. Rabbi akkanatti quraana kana gamaggamnu barbaadaa simbadhee taa'ee yeroo nasabee ilaalu maaf akkasitti yaadatti ta'uu danda'a. Rabbi koo kan jedhaa jiru muslima ta'e jedhaanii jira malee islaama ta'e jedhaanii jiru. Waan islimnaan jalqabama sarratameeruuf muslima ta'e jedheen kanaafiyyuu isin akkasitti yaada dogongoraatti fudhatinaa jechuun barbaada. Galatoom yaada bareedaa nuu kennite kabbiletti. Kaaba isiniin jechuun barbaade na baasa. Galatoom sin barsa. Siifan galatoom. Ustaz Ahmed ibsaa fiite. Mul'ata miti haala dubbifattoonni. Mataa qullaa meerre wallaahi nama mataa qullaa kanatti nama raacha yaakin. Viidiyoo irraan jiru Ustaz Ahmed. Viidiyoo argaa hin jirtu? Cufteetti. Laa cufamaadha. Ammoo. Amma mul'atu. Ustaz naa dubbisaa bareechee natti mul'ataa hin jiru. Dhaggeeffadhu. Ati maal jedhaa jette silan seedhe bara kuno. Gara ilmaan Israa'elitti ergamaa isa godha. Ani dhugumatti gooftaa keessan irraa raajiidhaan gara keessan dhufe. Ani dhugumatti gooftaa keessan irraa raajiidhaan isinitti dhufe. Ani dhoqqee irraa waan akka allaattii isiniif uuma. Isa keessatti nan afuufa. Eeyyama rabbiitiin allaattiis ta'ee ta'a. Eeyyama rabbiitiin allaattiis ta'a. Eeyyama rabbiitiin jaamaa fi lamxiin. Al tokko eeyyama rabbiitiin alattiin seeyaan iddoo kanatti. Eeyyama rabbiitiin ta'a jedha. Ta'a. Kunoo. Bilaali. Iddoo kanatti eeyyama rabbiitiin alattis ni ta'a edeen seeyaan. La. Eeyyama rabbiitiin allaattiis ni ta'a. Allaattii jedha malee allaattii iddoo kanatti gaaffiin koo sodoma. Jazakumullahu khairan galatooma. Anatu dogongore. Galatarraa fi abshira. Akkanaan boo. Ishi Halima. namni seenu jiraannaan nan baafa Farhan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Shahaadaan nan gachishee kana mir. Ustaz Farhan nagahamu? Nagaa akkam nagaa. Lookeshina Taqwa dengan kau dokter jerti kan syahada Maal berapa? jettee Habib? Lookeshina tokko si ergeen jira isa naannoo Taqwa dengan kau dokter jerti wal si sini tu berbariatan. Ayyee. Jadi tenti si Islama. Anak Kristana taate lagi ni garuu natti ni waggaa lamaaf haimaanotii si jirtee ture Kristana taate. Maaliif taate jedhee gaafannaan baay'ee na dhukkubee jechuun Kristana ta'e hin fayyee naan jette anis sidhaa wajjin haasa'uudhaaf hin ture. Sana booda bakka gwaaddanyaa dheetuma akka gwaaddanyaatti wajjin haasa'an alhamdulillah hadda immoo masqala si ofirraa kuttee jirti. Allahu akbar. Inshaallah. Inshaallah. Erga Kristana ta'e hin turre garuu ji'a muraasa sana booda hin barbaadu jettee garuu hadda masqala si ofirraa kuttee jirti shahadaa si barbaachisan jedheeni. Ayyee si bira jirti amma qaamaan? Qaamaan na bira hin jirtu silkii isin jala jirti natti fakkaata. Seentu mee maqaa ishee nutti mi'oonnaa isheen barreessite. Ittanuma irraa hagaltu. As teessee lallabuu hin dandeessu? Hawwiin ishee dhaalaati? Ajjira jirti natti fakkaata. Hawwii miti ishiin. Piroofaayilii jara akka amma Kiristoos irra kaatan kan irraa qabdi natti fakkaata. Qaama tokko. Kunooti. Seenaa kan jedhu seenaa. Seenaadha. Okey seentee baate tokko seenaan kun. Miskiina. Miskiina. Ergee fi ramee baay'ee. Wani gaafi qabdee rabsaan seentu. Sheerii maan godhe joo kanaan mallee kuma abbalama yaa sonaa. Kheer inshaallah. Ergachuu dandeessu seenaan si ergeera. Samiira si erganiiru galii. Laazima shahadaa qabachuu qabdeemti isin duraan kirrii galteetti. Yaa dhuftu koy. Kunoo galteetti. Ayyee. Maalidha? Seenaa. Maaltu jira? Seenaa. Seenaa maashii miti. Seenaa garaa kunaa hin jenne. Dhagaa jira maaltu jira?
لا سينا له وجرا Seenaa simiti. Maaltu maal ta'e? Beeku waan himu. Ay gaaffii yoo qabaatte koottanii si waamne gaaffii qabdaa waa'ee Yesuus Kiristoos. Jangan gara itu ni mah jala galtu bakal salah sun itu nama Yesus jala galte. Ayyadaa finatti. Lakki gaaffii homaatu hin qabu. Humaan qabdu Waaqayyo si haa eebbisu. Asum jabaa sirata imora na sobsiisuu hin danda'a. Hin dandeessa yaa sobsiisa. Ishi seenaa koo ishi. Gaaf tokko gaafa gaaffii qabaatte koottu ishii mana koo. Milkiteeffadhu akka sarkaan banne manni koo. Tolee? Lakki yaadni keessan hundi. Maal jetti? Ayyee sin baasa koo nama biraa jira nama baay'ee. Ofiinuu duuti maaf fuutee Oromoon. Ayyee. Yeroo warri kiristaanaa jala deddeemtani wanta akka obseefa mataa qullaa konkoottaa meesintu natti tolanaan. Ofiin bultu koottu. Ofiin boontuudha. Koottaame boontu atillee koottu. Maa garagaltaa miti. Warri mataa qullaa kun dhugaan beekti. Hawwi koottu. Natti tolanaan. Koottu. Mes jala jiraatti ergadhu. Seenaa ishee kana lakuna dhuunte. Maqaan qabdu siin. Maqaan itti baasaga. Koontu badhaasaa koottu mee. Maashaallah mataa qullaa teessa. Seena. Nagaadha. Nagaa keessanii fayyumaa? Fayyaadha. Jirtu sini. Alhamdulillah. Gaaffii qaba. Nyaanni horreettan seera qabadhaa kan tokko biteetti sin nyaattu. Ayyee gaafadhu seena. Ay warraa nyaannoodhuun seera qabaadheen. Kanan bitadheetti jara nyaatu. Joofati. Gaaffii ani qabu jechuudha. Fakkeenyaaf akka amantaa Islaamaatti obboleewwanii fi obboleewwan qofa bichaatu kan ol fuune malee durbiiwwan akkasuma baqachuun firoomni baay'een ol fuudha. Durbii jechuun maali? Inni afaan biraati. Durbii jechuun maali? Mucaa obboleettii haadhaati? Mucaadhaa moo maali? Hin beekanoo afaan kootiin durbii jedhama garuu. Durbii maali Ustaz Ahmed? Obboleettii haadhaa moo ijoollee obboleettii haadhaati? Hin beeku afaan kun afaan hin beekan Ustaz afaan warra Oromoo Arsiidha. Durbii yeroo dhannan dhagaa obboleettii ijoollee obboleettii haadhaa yookiin obboleettii abbaan asirratti. Ayyee. Isaan kun wal fuudhu baay'inaan jechuudha. Kuni quraanumatti eeyyamamoo akkasumatti qabeenya keenya nama biraatiif hin dabarsu jedhaniiti gaa'ela raawwatu. Mucaa aadaati naa galee amma eeshi ayyee. Quraanumatti eeyyamaaf moo amantuma keessattu eeyyamaaf moo akkasumatti zim jedhanii wal fuudhuu danda'an firoomni jechuudha. Amantii keenyatu eeyyamaaf. Ijoollee aadaadha. Quraan irra jira jechuudha. Obboleewwan Macaafnoon horkaa? Eeyyan inni horkaa. Dhugaa Kiristoos dhugaamu. Dhugaa. Yoo inni gata macaafa wayii fidee macaafa qulqulluu? Maal hin beektamoo sila guyyaa guutuu macaafuma lallabaa ooltu. Yoo wanta isa fidee waan amma kan warra wal fuudhan amma ijoollee durbii akka adeettetti. Fidaa kamaaree maara qoqqooltaniiti. Tole macaafa qulqulluu sana itti kennee moo jira maboodi? Ishi gifti konfe namarraa koo qaba rabbitoon itti kenne macaafa dubbisoo. Naa obsakee macaaficha barbaadame. Ortodoksii ta'uun kee moo bareedaa ta'e? Eeyyan bareedaadha sinumtu yoo soo dhuftanii gaarii ture.
warra ortodoksii kun nyaataniitu keessa maaliif akkas jedhaa jettu kanaaf namatti toltu. Keessan iddoo kaawwattanii kennaaf jedha namaan jettu kanaaf natti toltu anaan. Sigaleera. Naaf hin galle. Keessan mana kaawwattanii kan nama maaliif akkas jettu natti toltu warra ortodoksii kuniin jedhe. Este. Gaaffii biraa. Kana sii dubbisa ragaa sii kenna al tokko. Ayyee na dhagaadha. Ayyee. Ayyee macaafa Kufolee boqonnaa 19. Macaafa qulqulluu boqonnaa 19. Yoo macaafa harkaan qabu yeroo biraan laala. Anas sii dubbisa kaa akka fuuchuun danda'amu akkanaa bartuuf. Tole. Okay, 43 irraa kaasee sii dubbisa tole. Afaan Amaariffaati. Macaafa maalii jettan? Macaafa qulqulluu macaafa Kufolee. Lakkaan afaan Amaariffaan beeku Oromiffaan barbaada. Oromiffi keessa macaafni Kufolee hin jiru kaa Oromiffaan moo lafaan isin naani kaa macaafa kee fuudhanii gatan hin jiru. Macaafni Kufolee afaan Oromoo. Maal isin afaan Oromoo? Inni qabne ganaa afaan Oromooti. Anasii kaa gaba. Keessaa fuutanii lallabaa ol ture. Inni kan biraadha kan macaafni la macaafni afaan Oromoo macaafni samaanii aduu kuni afaan Oromootti macaafni Kufolee macaafni Yoodiit maal maqaan ishee tokko immoo Asteer ምናምኒን kun torogomne Izraan kun hin jirani keessa ganaadha amma afaan Oromootti ni qabne jira. Samaanii aduun Amaariffaan qofa jira. Amma afaan Amaariffaan sii kana geeffadhu dubbiseen sii kaa dhaga'uun dadhabdu. Afaan Oromoffaan beeku kamal afaan Amaariffaan beeku kamal. Bakka maal warra beeku kan dubbisa dhaggeeffadha jira akkoo hin jiru. Gaafattee kisti ba'urra. Latti ani kanan jedhu qo'aasha asumaan jechuudha ergasuu macaafni sanii fakkeenyaaf wangeella akkana jettanii afaan Oromootiin kan lallabaa ooltan kun sobaa jechuudha ka argasu erga kun macaafa afaan Oromoo irra hin jiraanne. Mee baasi natti agarsiisa gaa macaafa afaan Oromoo irra warri qabdan fidaati macaafni kun yoo jiraate natti hima. Baasaati macaafni Kufolee afaan Oromoo irra namni qabdan meerree masiin jirti masiitu macaafa qulqulluu qabdi meerre masii. Qoy amma har'a nan irraa fadhe malee anu nan dhufa masii qoyati. Masii. Yoo jiraattu tokko na barreessi. Qaba jette karfii moo gortish erga dhooyye qoy. Namni beeka ture irraa fadhe. Afaan Oromootti siinee kennaani de warri qabattan kiristaanonni mee koottaa seenaa macaafa qulqulluu. Lakka afaan Oromootti haa dubbisamuuf yoo qabaate gaasti macaafa Kufolee saluma hin jiru. Lakkiin dubbisu kaa afaan Oromoo booddee dubbisaa fe. Isti asantiin kun hin dhabdu asantii kanan galcha. Yoo dhabde mana biraa galcha. Kufolee jedhama kolfi Kufolee. Masiin isa ita alamiitu qabdaa si galchu. Asanti macaafa qulqulluu qabdaa? Qaba garuu telefoonii tokkochuma kana waan ta'eef wannochuu hin danda'u. Duubatti na deebisa. Macaafa akkasii barbaade ani qaba jetti qoy. Warri macaafa hin qabaanne wannan jedhiina. Warri macaafa hin qabaanne. Garuu. Seenina. Hiriyyaan kiyya sun kan ortodoksiin dhufti amma jecha kan beellamaa ture. Jirti amma ishee irratti godhee jira lakkoofsa naa barreessite naa galchitanii. Rakkoon hin jiru. Isin hin galcha lamaan keessan. Obsee kootu gali. Obsee tokko barreessime. Ana galcheetti alamituuni ergatteetti alamitu. Ani ba'uu ustaazii. Qoy hin gaa nama jaanatti fakkaata inshaallah. Alamituu galchame. Maari dhuftee fayyadee lakkoofsa tokko naaf barreessi maari. Alamitu jirtaa? Ustaazin beeyyu ustaaz eenyu maqaan isa biratti beeku. Ishi ustaazanillee dadhasumaan gaafinan qaba. Ishi macaafa qabdaa alamitu.
Macaafa silkiirraa nan qaba. Silkiirraa hin jiru kanarraa barbaade. Silkiirraa namni dubbisuu hin danda'u. Silkiirraan argattanii tasuma. Okay, waan tokko jalqaba isiniin jechuu barbaada. Qoytu naan hin jedhiin kana deebisna kana itti godhu malee dubbii asii wajjin harkaa ba'uun barbaadu. Namni macaafa akkasii harkaa qabdeen qofa isin barbaadu. Warreen qabaanne natti hin argatina. Shukran sume. Okay, nama qabu galchaate ani illee asumaan gaafiin qabaman ta'e. Jaaguutaniitu amma nam tokko ba'uun dirqama. Akkoo warra amantaa musliimaa baasaate ani illee gaafiin qabaman. Siif ergaan jira ishee wayye. Ani nan baara koon qabu. Aliimam jattiin dhufne yoo taate deebi'ee ergadhu deeme aliimaa na baatu qoy. Samiirraa jetti barreessaa jirti kun onne galchaa jetti. Eenyu? Samiiraa. Obseen qabdi fakkaata ishee Samiiraas nan galchanaa obsish. Qabdi ta'innaa sumee qabda sumee qabda macaafa qulqulluu kan akkasii. Obsee. Bakka isaan jiru ustaaz macaafa irratti. Keessatti qabdi sumayyaan qabdi bakka obseen qabdu. Ani moo? Amaariffaa malee hin qabu anis. Ishi bakka sumayyaan afaan Oromoo qabdi. Aliimaa naa beekti sin Bakka na baasaa galchaa ni rakkoon qabu. Ayyee. Amaariffaa dubbisaa rakkoon Obsee atiin been qo'anii dasna edhu warra mataa qullaa kun yaadde. Maa? Toloo irra addaallo. Hingalaa fi dafee dubbii. Dhimma namaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macaafa afaan Oromoo macaafa kufaaleen qabu. Macaafa 81tu macaafa kufaalee qaba malee. Mee itti agarsiisi baniti akka jarri afaan sobaanaan jechaaroo baniti yoo birsi bira jiraate akkasitti itti agarsiisi dura Saddeettiin tokko afaan Oromoo hin jiru. Saddeettiin tokko afaan Oromoo hin jiru. 60 jaalichaadha afaan Oromoo. Baarree kanaaf isin hin jedhe ani hin jiru eenyu kan isheen sila na gaafatte ture seena. Hin jiru 80 jaalichaadha afaan Oromoo Amaariffaa bichaa 81. Yoodiit hin jiru yoobdiyoos hin jiru waan baay'eetu keessa hin jiru jechuudha. Warri qaanuun haareefte wanneen dhaman hin jiran keessa. Kanaafuu nama macaafa kubolee si dubbisuu barbaade afaan Oromootiin yoo Amaariffa beektan yookiin isin hiikaa fi warri kiristaanaa akka hin sobne ishee eenyu beeka afaan Oromoo hiiku afaan Oromootti? Ani nan hiika. Ayyee qoo alamitu naa hiiktu batti muslima dhiisi. Alamitu beektaa? Eeyyeen dubbisaa Akkuma qabnu namni nuuniitiin hin nageenya rakkoon qabu dhufaadha. Seenaan na didde waan taateef akka isin hiiktaniif hin barbaade tole. Ishi isa lakkoofsa 44 kaa. Koi jalqaba Ustaaza. Isaan hunduu kiristaanadha miti ortodoksiidha. Ortodoksii taanan samanaan daadurra macaafni kufaaleen jira. Beentee taanan 66 hin jiru warra beentee jechuudha. Afaan Oromoo jiraaree afaan Oromoo jira samanaa aduun. Hin jiru 66 jiru. Amaariffarraan dubbisaa fi Amaariffarraatti dhaggeeffatanii waliif haa hiikan ishal tokko. Ishi. 44 kaasa dubbii gabaabsuudhaaf. Yishaaqim lijuun Yaaqoobin xartoo naa hiikime. irra deebi'ame. Yishaaqim lijuun Yaaqoobin xartoo. Ishi. Teofaaga. Kana naa hiikif dura. Isaaqis ilma isaa Yaaqoobiin waamee miti. Marra ka'u. Inni eebbise. Makkara'u. Mari'ase. Ngorse. Kakana'an lijoች ሁሉ Yeroo tokko dhuftee jirti naadan dhuftee jirti mucayyoo nan barbaadu dhuftee kana shan barreessitu kan naageessaamii baay'ee barbaada. Hiriyaa kanatti meetaniin ishi kanatti mee jara baasa nam tokko keessaa baasa tole naa obsal tokko sumeen baasa qoy kanatti neekaan anis baay'ee deebi'aa baay'ee kanaan tole baay'ee yalla tole kakana'an lijoች ሁሉ ijoollee kanaan hundumaayyuu jedhame tire ijoollee kanaan hundumaa keessaa tole mist attaagba haadha manaaf fuudhine ተነስተህ ወደ መስጦ ሂድ
ተነስተ ወደ መስጦሚያ ሂድ ከይቲ ጋር መስጦሚያ ደሚ ጀደም ትረ ወደ እናት አባት ወደ እናት አባት ጋራ አባ ሃደኬቲ ጋራ አባ ሃደኬቲ ደሚ ወደ ባቱኤል ቤት ሂድ አለው ጋራ ባቱኤል ደሚ ኢልማ አካካዩ ሳብራጀቹ ለቶሌ ከስሚቴ አይዋ ከዚያ አቺ ከእናትህ ወንድም ከእናት ወንድም ኦቦሌሰኞ ኦቦሌሳ ሃደኬቲ እናት ወንድም አይዋ እናት ወንደቾ ኦቦሌሳ ሃደኬቲ ዮኪን ከእናት ወንድመቹን ጆሌ ኦቦሌሳ ሃደኬቲ ከላባ ልጆች ላባ ጆሌ ላባ ኬሳ ናይካን እንደቀደው ፊኩ ጀልቀበጆ ምስታግባ ከላባ ልጆች ምስታግባ ማይቹ ላባ ጀቹ መቃደ ላባ ጀቹን ኢጆሌ እላ ኦቦሌሳ ሃደኬ ላል ማልጀደ ከዛ ከእናት ወንድም ኦቦሌሳ ሃደኬ ከላባ ልጆች ቹን መቃንሳ ላባ ከን ጀደም ኢጆሌሳ ኬሳ ኒቲ ፉዲ ጀደን ኦቦሌሰኙ ጀደ ኦቦሌሳ ሃደኬ ጀደ ኦቦሌሳ ሃደኬ ጆሌ ማል ወሊቶ ጆሌ ዱርቢ ሚዲረ ቶኔ ፉዴሞ ስሪት ነረገ ፈዳ ካቲ ደምና ከዚያ ኖ ሰማይን የፈጠረ አምላክ ያከብረ ኤበደ ዋቀዮ ሰማዩ መስ ያውልፌሱ ፈጽሞ ያብዛ አከስመልስ ያባኢሱ ይቃደ ደፋ እንደሰን የአህዛብ ጌታ ሁን ጀደን ጎፍታ ወራ አህዛቦታ ተይ ጀደን ላላ ጎፍታ ጀቹና ማስቱ ዋቀ ጀቹዳ ምዳኩማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ደም ከናከስማ ናው በጣም በርባድ የአህዛብ ጌታ ሁን ጀደን ጎፍታ ወራ አህዛቦታ ተይ ጀደን የአባትን የአብርሃምንም ከአባክ የአብርሃምስ በረካን ላንተ ይስጥ ጀድ ሲፋከነ ሙጀ ቶለ ተሰደህ አመዶ ሰላቶን ታይም በከል ትራክ የፖሎጀቹ ጀዱ ብቻ ነው ዱብሳ ማለ በከል ናካን ነው ዱብሳ ነው በርባን እሺ በከል ትራክ የፖሎጀቹ ጀዱ ነው በዱብሳ እሺ አመራቂ ፉዲ የቹ ሳገ ሰተምቴ እንጀሮታስ ቆይ በከላቂ ፉዲ ጀዴና ገ ሰተምቴ አማ ታገሰማ ነገን ሴና ተፈካ አንም በይን ለብቲ ናፊስ እንገለ ኮኒ ጀቹን አኔ ከነም በርባሩ ይቹ ወንተ ጆታ ወይ በርባሩ ስለ ጀዴኒ ነምቲ አከኒ ፉዲ ወደስ ነገር ሲያካ ከከኒ ፉዲ ክርስቲያና ኬሲ መጻፈ ቁልቁሉ ረቲ ጀቹ ለመጻፈ ቁልቁሉ ረቲ ኢግኒ ፊዲ ኦላ ፉድ ኦቦሌ ወኒ ፎቦሌ ወን ዱርቢን ከንጀዱ ከንጀራ ከነከ ወልፉን ሲያገርሲሱ ቤ ሲያገርሲሱ አከራከኒ ፉዲ አመራቂ ሙጫሪ ዱርቢ ከፉ ጀዴ ጎንኩ ማይዶ ዋና ከንጀረንጀሩ Macama keessan kaaddote hin beekon dhaqi fuudhi jennaan akka inni dhaqee fuudhe isinitti maaggeeffadha maalumaafu. Firri walii fuudhu maal jetti? Anga torbaatti dhorkaadha kuni. Dhorkaa ta'an dhaggeeffadhaa kan maaliif akka inni dhaqee fuudhe natti himtani boodarra? Ishii nutti hima. Yoo dhaggeeffadhu jettanii gadi bu'aa dhaggeeffadhaa giddi keessan amma asirratti akka nama na gaafattanii isiniin deebisaa booddee na falmaa. Tole ተሰደድ ኖርባት የነበረችው አገርን ብየት በቀተ ጅራቱ ሰም ከዛ ተወርሳት ዘንድ አከፍረቱ ቃልቱ እግዚአብሔር ዋቀዮ ለአብርሃም የሰጣትን አገር ሁሉ ተወርሳት ዘንድ ከአንተም በኋላ ለልጆች የሰጣቸውን ልጅ ሆይ በፍቅር ሂድ ብሎ ኤብሴኒ ጀቹላ ይስሐቅ ያዕቆብን አሰናበተው። ይስሐቅ ያዕቆብን ገገሰ። ከያዕቆብ እናት ከርብቃ ወንድም ይላል ኦቦሌ ከያዕቆብ እናት ሃደ ያዕቆብ ኦቦሌት ከርብቃ ወንድም ኦቦሌሳ ርብቃራ ከሶሪያ ሰው ከባቱኤል ልጅ ከላባ ዘንድ ወደ ሶሪያ ሄደ። ገረ ሶሪያ ደሜ ጀዳ ቶሌ ያዕቆብ ወደ ሶሪያ ለመሄድ ከተነሳ በኋላ እንዲህ ሆነ። ልጇ ከሄደ በኋላ የርብቃ ልቧ አዝኖ ታለቅስ ነበር። ግን ደሜት ሙጫሲት ምን ቦሰ ቱሬ ይስሐቅም ርብቃን ኢቴ ወይ አለ። በነገራችን ላይ ኢቴ ወይ ለምን ላርብቃ ምስቱ ነው። ኩንጋፊ ብራቲ ነው ብራቲ ነው ስለ ልጄ ስለ ያዕቆብ አታልቅሺ ዋይ ሙጫክ ያዕቆብን እንቦይኒ በደህና ሄዶ በደህና ይመለሳልና ልዑል አምላክ ከክፉ ሁሉ ይጠብቋልና ከእርሱም ጋር በረድኤት ይኖራል ባለ ዘመኑ ሁሉ አይለየውም አለ። ዋን ወሊን ጅረኒ ዋት ኮንተው ማተ ኮነዘኒን ያዲኒ ጀደን ቶለ አመዴቤ በከንቲ ፉደስ ነገር ሲይዘ ቶለ ኦኬ ይሄው በከነተ ያገፈዳ ለኮሳ በቆና ዲግደማ ለኮሳ ኩዳ
ጃራ ለመራቴ ከርብቃ ወንድም ከላባ ዘንድ በምስራቅ በኩል ወዳለች ወደ ሶሪያ ተነስቶ ሄደ፣ ከእርሱ ጋር ኖረ። ስለ ልጁ ስለ ራሔልን አንድ ሱባኤ ተገዛለት። በሶስተኛውም ሱባኤ በመጀመሪያ ዓመት ስለ እርሷ ለአንተ 7 ዓመት የተገዛለትን ምስቴን ስጠኝ አለው። ላልጠቄ ወጋ ቶርባ ኢሰብረታኤቱ ኢሳፍ ቢታሜ ዋን ጀዶ አጀጀሜፊ ሙጫሳ ኒቲ ኮን አኬኒ ጀደጋፍቴ ያዕቆብ ኦቦሌሰን ማይሳቴን ላል ኦቦሌሰን ማይሳቴን ሙጫ ናኬኒ ኒቲ ኮዩ ጀደን ጀናን ላባን ሱን ማደን ኦቦሌሰን ማይሳ ያዕቆብን እኔ ምስትህን እሰጥሃለሁ ጀደን ጃርቲኬ ሲምኬና ደ ሙጫሳ አለው። ላባ ሰርግ አደረገ። ታላቂቱን ልጁን ሊያን ይላል ሊያ ከነፍ ሙጫ ዱርቢሳ ሊያን ወስዶ ለያዕቆብ ምስት ልትሆን ሰጠው። የምትገለገል ባሪያ ዘለፋንን ሰጣት። ሊያ ከነፊ ዘለፋንስ ፉድ እኙን ሙጫ ዱርቢሳ ጀቹ ከነ ቆፈ ሴተኒ ኦቦሎተ ለማን ፉድ አገፈዳ ላላ ሲነ ከነ ኦቦሎተ ለማን ከነ ፉድ ላላ አማ እኙ ፉድ ሊያ ፉድ የሚቲ ኢታንሰሞ ብለቲሺ ፉድ ላላ አገፈዳ ራሔልን መስለዋለችና እኒከን እኙ ሴቤቱ ያዕቆብ ራሔልና ከነሴ ሊያዳን ሊያ ከነፊ ሊያ ፉድ ገሌ የሮ ይሸደ ሰገሉ ያዕቆብ ግን አላወቃትም ነበር። ይሸን ቤክኔ ቱረ እኒ ራሔል ሴ ሊያዳን ሰነቦት ባልቴ ደረሰባት ወሊንጪ ሴ እርሷስ እነሆ ሊያናት የሮላል ወዳሽን ሊያዳን አቺው ማልጎድ ያዕቆብን በላባ ተቆጣ። ያዕቆብ ማልጎድ ላባ ባሺ ትሪቶሪ ናልጀደ የተገዛውልህ ስለ ሊያ አይደለ አንከንን ሲብተሜ ሊያ ፉቹዳ ሚት ራሔል ማለጀደ ትደለኔና ስለ ራሔል ነው ጀደ ራሔልን ፉቹዳ አብጀደን አይደለም ምን አከስሚት ሄደን ለምን እንዲህ አደረከኝ የደጋት ማበከስ ነው ወደ ሙጫሽን ገባና ከንተና ለምን በደልከኝ ልጅህን ወስደ በኔ ክፉ አድርገሃልና እኔ እሄዳለሁ አለው። ነንዴ መበቃ ጀደለኔና ማልጀደረን የሊያ አይኗ ለም ነበርና እጅሽ እጀት ቆረኪነ ቀብሊቱረ ሊያ እንፉ ደሱን ሻን ገባሱን ያዕቆብ ከሊያ ይልቅ ራሔልን ይወድ ነበር። እኔ ከነኒ ጃለቱ እኙን ቱረ ራሔልን ጃለተ ቱረ ገሩአሞ መልኳም እጅግ በጣም መልካም ነበረች። እንበሬዲ ቱረ ራሔል ሱን ጀዲሰን ከንብራከነፍ ራሔል ገሩ አይነ መልካም ነበረች። መልኳም ያምር እጅግ ደም ግቡ ነበረች። እጅሽስ ባኢበሬደ ቱረ ጀ ላባም ያዕቆብን እንዲህ አይደለም በሀገራችን ታላቅነት ሳለች ታናሽቱ መስጠት የለም አይደል አንከኒሲ ከነ ወንበራ በዞንታነ ኡቱ ሙጫናን ገፋ ጅርቱ ዱበረከኑም በየኪነት ዶርካዳ ከናፈን ሊያሲ ከነ ራሔል ዲሴዩ ጀደን ይህንን ማድረግ አግባብ አይደለም። ከነጎቹንስ በርባችሳ ሚቲ ታላቂቱ ሳለች ታናሽቱ ልጁን የምሰጥ እንደሌለ በሰማይ ጽላት እንዲህ ታውቋል ተጽፏልና ታላቂቱ ልጅ አስቀድሞ ይሰጣል። ሙጫሽን ገባከና መለ እሸትኮ ዱርሰኒ ከኑ ኦርካ ዋንቴፋን እሸሲብ ከነ ጀናል ከርሷን በኋላ ታናሽቱ ልጁን ይሰጣልና ሙጫሽን ትኖስ ሸቦረሲ ከነ መቲ ጀደን እንዲህ የሚያደርግ ሰው ስለ እርሱ በደልን በሰማይ ጽላት ይጽፍበታል። ይህ ስራ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነውና ይህን ስራ የምሰራ ሰው የምጸድቅ አይደለም። ኦቶ ሙጫሽን ገባዲ ሴ እሸትኖ ሲከነ ኩን ጻድቃን እንጀደሙ ዋቀዮ ብረቲ እንተው ነምና ከሲፍ ከተመን ቀቡ ከናፋን ከስጎደ አንተም የእስራኤል ልጆች እዘዝ አትስ ወረ እስራኤልታን አጀጅ እጅግ ክፉ ነውና ይህን ነገር እንዲያደርጉ አከጀር ከነንጎን እቲሚ ጀዳ አስቀድመ ታላቂቱን ሳይሰጡ ታናሽቱን አስቀድሞ እንዳይሰጥ እዘዝ ጀደን አከጀር ከነንጎን እትላቂ ወረ እስራኤልታ አጀጅ ጀደን ላባም ያዕቆብን ማለት ረደብሴ የዚች የሰርጓ በዓል የሚደረግበት 7 ቀን ይለፈደን ይላል። አመ ሰርጊ ጎነ ምቲ ቡልቲንቶር ባደርሞ ሜና ኦብሲ ጀደን ሜና ኦብሲ ሸጥኖ ሲከና ሰቦድ ማይ ዳግመኛም 7 ዓመት ትገዛልኝ ዘንድ በመጀመሪያ ሱባኤ እንዳደርግ በጎቼን ትጠብቅልኝ ዘንድ ራሔልን እሰጥሃለሁ አለው ይላል። ወጋቶር በሆሎተና ኤግዴ ሊያሲ ከነራ አማ ሞቡልቲቶር በቦዳመስ ወጋቶር በናብተምቴ እኙሲ ከነ ጀደን ኦብሌቲሽ ራሔልን ሲከነ ወጋቶር በሆሎተ ዴብሲና ኤጊ ጀደን የሊያ ሰርግ በዓል የተደረገበት 7ቱ ቀን ባለፈ ጊዜ ሁለተኛ 7 ዓመት ይገዛለት ዘንድ ላባ ለያዕቆብ ራሔልን ሰጠው ይላል። እኙን ከነፊ ራሔልን ከነ እኙን ከነ ኦቦሎተ ለማን ፉዴ ጀቹዳ እንኳን ጆሌ ዱርቢ ሚቲ ኦቦሎተ ለማን ወልቲ ፉቹን አከመጫባቲ ነምኒ ወሊከለ ኖ ነከሲን ጅሩ ለኪ
Ilaa mi ustaz bakka kanatti dhiisaa deessa abboota amantaan qabna waan ta'eef abboota amantaan gaafannaa gaafii biraa akka nu deebistan barbaanne. Seenaa dhageetii abboota amantaa gaafadha abboota amantaan qabna. Akkas wayya malee. Wantooti macaafa falmuun kun Maaliifuu jechi sin nuun jettan nu liqimfamaan jiru akkana yeroo keessan hin gubinaati gaafii gaafii kana deebistan hin barbaade. Turee liqimsamu taanaan erga isin liqimsamne itti namanii naaka. Kanaafan jedhan itti namanii naasini nu hafuun liqimsamu gaanis miti dhugaa qabdu soo. Siniifuu liqimsama maalis ne isin anaafuu. Ayyee isin galatooma garuu nuti adda baafanne iddoo biraarra itti. Isin liqimsama dhugaadhaan liqimsamu. Ustaaz eenyu galfachuuf ani nan bahaa fi galchaa. Ayyee tokko qoy asantiin jirti asantiin. Asantii. Asantii ergateetti. Beeku garuu jala jira. Ergadha asantii gaafii keessan gaafadha isin ammasitti. Namaan liqimsamu dhugaadha wallaahi. Arraan kita waan dhaabee isin liqimsamu. Waan nageenya waan argine waan argine Seena dubbadha. Hojii keessan ustaaza walitti qabdanii. Maalan godha koo seenaan duraa dubbattu. Seena fixxeetta? Finne. Finne. Ani ko amma deebiin arganne kana isin jettaniituma fuula tokko dubbisaa turtan malee kun fakkeenyaaf amma akka keessattu baddeetti iyyuu obboleessa eessuma ta'a malee durbiin ta'u kan akkasin macaafa irraa dubbiftanitti iyyuu jechuudha. Ishi obboleessaan isaa eessuma ta'a miti? Obboleessaan isaa maal ta'a? Eessuma miti? Innoo eenyu? Naa jechuudha dammoo qo'aka ani wantan barbaade jechuudha macaafa qulqulluu kana irratti ol fuudhadhaanii yamamaa durbiin obboleewwaniif obboleewwan kan jedhu barbaada jechuudha. Innaa yoo ta'e Yaaqoob zinaatti dalage ijoollee kanatti zummutii dalage isa gaagalee. Lakki inni kun ikkoo tarii hin beeku ani wanta hin beeku hin qabu garuu fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos fannifame waan ta'eef waa fakkeenya tokkos ni kaasa fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos fannifame waan ta'eef dhalli namaatiif fannifame kan jedhu hin jiru. Kanaaf immoo isaan akkas godhaniif immoo namni lafa kanarraa dammoo ol fuudhuun qabu. Waalaikum assalaam. Farhaan illeeti maal barbaade dhiifama laayii biraan jira. Baasaa jedhumoo sanaa baasu. خير ان شاء الله شوف يروق عادي سنين البلاد وبعد كانوا سنين البلاد ولا እና ደግሞ የቱረሽ ከነብረን እንደር በጋፊ ብራጀቹዳ ቁራኒ ሰሚራ ቡኤ kan jedhudha kanan dhagee jechuudha inni kun samiidha bu'ee ergatee kana biraa kan dabarte liqimsee dabarte moo ani kana deebiin arganne nan bira darbu deebiin ma argatte tan furadhuu mirga keeti malee deebiin arganne osoo hin taane fudhadhuu jedhe maafu fudhadhuu jira deree akkas hin jire kana sunatanii amma liqimsituutti asitti mala aggeeffadhu amma liqimsituutti laabaan eessuma eenyuti Yaaqoobi Inno Yaaqoob eenyu fuudha ijoollee laabaa lamaan fuudha. Akkaataan dubbisa keessanii fi akkaataan macaafni qulqulluu garaagara waan ta'eef isa bira nu darba rakkoon qaba abboota Postii dubbisan haayikaa isin. Isa bira darba. Sobuun maaliif barbaachise yaa? Isa bira darba rakkoon qabu. Seenaa dhageessa abboota amantaa gaafa. Sobuu kan jedhaa jiru macaafa keessa sobe keessa mokki macaafa keessa sobetti mikaanaa miti natti sobe macaafa tun si dubbisuun sobdi naan jetta. Banagaraajin labba isin naatti sobdi namaan jettu akka mataa keenyatti ilaallifadhu akka mataa keenyatti. Hin sobde jechuun arraba guddaadha akka keessanii qalbii miti sobni saniif hoggeeffadhu hin sobde naan hin jedhu mana koo teesseen sobde jedhin ragaa macaa keessa mara macaafa keessa sobde macaafni kaa sobu anaa miti kan sobu. Amantaan keenya soban barbaachisa. Amantaan keenya soban hin eeyyamu barbaachisa. Erga soban eeyyamneeti maaliif qabsiistu maa sobdure maa sobde egganii itti asirraa sitti dubbisaa rootuun baasitti agarsiisaa ruu lakkinaan jetta sobaa jirta ka. Isin sobaan kanatti amantanii isin. Akkam? Ijoollee. Sobaan jechuun isin jechaan jiru isaanii jedhaan jira isaanii osoo isin achirraa dubbistan soba maaliif jedhan isaanii amantii keenya maaliif xiqqeessan isaan hundi jarrumti isin maaliif achirraa miti maaliif jettani oo beektaa yookaan kitaaba dubbisu oo beekne dhiisu malee amantii keenya xiqqeessu walii hin deebina kiristaanii jettani. Akka isaan hubatanitti nu ibsanii waan ta'eef immoo odeeffannoo biraa immoo iddoo biraatti dhaqanii baruu waan jiru kun. Ta'uu jechuudha. Dhaqaati yoon beektu taate macaafa daaba waan arra macaafa kennatu jira maal isaan fi barreessanii macaafa kennatu jira wanta macaafni kenna jiru fudhachuu qabna.
Macaafni yookaan beeku Amaariffaa waan ta'eef tarii. Kanaafuu macaafa qulqulluu mee dhaggeeffadhu. Gaafii biraan qabaa jette amma waa'ee quraana gaachuuf. Ana nama macaafa qulqulluu jakee fuudhatti si dubbisaa jiru fudhadhu jette quraana fudhattaa man deebisii deebisaa dhugaa rabbi siin deebisu dhiifama naaf godhe. Quraana isa macaafa qulqulluu masqaliin irra jiru sitti himnaan fudhadhu jettee ana quraana sitti himnaan fudhatta. Namni biraan haa gaafatu yeroo sana jala taa'ee dhaggeeffadhu malee gaafii siin deebisu dhugaa. Baay'ee beekaadhaan mormu beekaadhaan dubbii dheeressuuf mormu malee kitaaba yookaan macaafa keenya xiqqeessu. Dubbii dheeressuuf sun qoyaati bakka namaa buutee dubbatanii ani koo wanta ni isaati macaafa adii amantii keenya wanta dhugaa jibaadha wantiin keenya. Kiristaani tokko durbii fi durbii fuudhuu danda'a. Akkasumas obboleewwan fi obboleewwan fuudhuu danda'a jedhee kan jedhe. Yaaqoob maaliif fuudhe? Obbolaa lamaan walitti cagade. Namattuu tolaa kun obboleetti lamaan walitti fuuchuun. Akka macaafa keenyaatti hin danda'ama. Garuu mootu ka'ooti Aadaamiin hiikiitu. Waan jiru dogorsistanii gaarii. No, aadaa minilikii dhoowwe malee hin danda'ama. Duraan fuudhamee jira macaafa qulqulluu keessatti. Garuu aadaa minilikii abbaa torba ol qoratan malee wanti jiru sababa Oromoo jibbuuf abbaa torba ol qoratan malee waliin fuudhidha kan jedhe minilik malee macaafa qulqulluu miti fi jijjiiranii barreessu. Dhaggeeffadhu. Oyaa raawwii hin qabu macaafa qulqulluu minilikiin barreesse moo ati moo isaa fidda siyaasaa? Jijjiiramaa jira. Waggaa jijjiirama macaafa. Dura hubachuu osoo waan beekni akkan maayinaasayin. Ana waan beeku kootu. Waregga fayyadamu. Waan beeku. Minilikiin barreessechaa tokkooti. Siyaasa fi amantii walitti fidee. Baay'ee jijjiirama. Adamma dhagaadhaan nuti seenaa kiyyaatti macaafa qulqulluu sirriitti dubbisu kootu. Macaafa sitti naan kan siin galle quraanni siin galu dhugaa rabbi dura macaafa baradhu kootu. Jilli macaafa sanirra jilli barreesse. Dura macaafa qulqulluutti amanii san booda quraanatti amanta baay'ee. Nama biraase. Nama macaafa qulqulluutti namanne quraanatti amanadhee quraana deebisaa fi'an. Macaafatu agarsiisuu hin jedhu quraana argaa. Hin argu. Uummanni dhugaa dubbadhaati dhugaarratti hundaa'aati moromaa yoo nuti dhugaa dubbanne uummanni biraa gara amantii keenyaa dhufa. Soomni akkaataa wantuma agarru kana irra ejjennee miti yoo jenne hin danda'ama macaafni keenya kijibaa jedha hin jedhu. Macaafni keenya dubbadhaa jedhu. Dhugaadha banagaraachin laa namni beekumsa hin qabne tokko tokkos musliima keessa jirutuma arganitti lakkiin jedhu quraanni kan jedhu hin jirtu tokko tokko kanumaan beekne. Isheen illee waan akkasii wayii taati. Yoo hin beekne kalaasa macaafarratti argaarte ani hin beeku sahee abba ifa saayidhaa biraa ba'a. Quraana sin kijibsiisinaa waan biraa sin kijibsiisinaa daraashi. Akkas. Ayyi alamituuf wantiin gaafii qabdee obsin jattiisii galchuu jirti eenyu asante. Jirti maare lakkoofsa shan barreessi kottu. Ayyee shanaa barreessi nan gashee ergachuu dandeessu. Ayyi alamitu gaafii kee alamitu maare lakkoofsa shan barreessi maare. Ijoolleen lamaatu nuti godhaatu sagalee keessan cufaa. Eenyu gaafata amma? Lakkoofsa shan kan barreessite kana galchi staas. Yesuus malee kan jedhu moo? No, lakkoofsa shan. Nama baay'ee barreesse. Yesuus malee. Bireessii jedha. Warri barreessan of eeggadha. Muraad Musaa. Ustaas gaafiin qaba shamarra warra kan sagalee naa cufsiisaa kan. Gaafii kiyya akka seeraan naa deebistan hin barbaada. Eeshi qoy maqaashii natti hamdal tokko maqaashii naannatti. Obseedhaa kan jibbataaru moo alamitu? Kan gaafatu barbaadu. Ana miti obsee. Sagalee warra kaanii naa cufsiisaa. Sagalee warra kaanii naa cufsiisaa. Gaafiin qaba sagalee warra kaanii cufsiisaa kan. Cufan kalaas. Gaafii kiyya akka seeraan naa deebistan hin barbaada. Ayyee tuufi. Itti fufiidha. Yesuus ergamaadha jettanii amantu miti. Yesuus ergamaadha jettanii amantu miti. Jedhe buletti kiyya. Nagaamu. Inni gamanatti Yesuus ergamaadha jettanii amantu miti. Ustaaz. Obsis biraa dhagaamaan jiru. Inni dhagaamu ustaaz. Dhagaa jiru obboleessitu nu dhagaan jiru malee.
Nabasana deebisame sagalee. Connection koo kukkutaa nabasana deebisame. Galchaati mee nuuni sagantaa qabna nan gabaabsa. Sagantaa wayii qabna asuma irratti inshallaati. Obsa eenyu si gasha san. Simbaasi obboleetti deebi gaafadhu malee maali kamtaa kustaalla. Obsa gaaffii qabdaa gifti. Gaaffii boru fida. Ishi gifti kiyya natti tola fidadhu kootu ishii sirriitti barreessite haa. Sinee gabor. Ayye. Asante. Asante. Ahsanti taata takka innaan amma maqaan kee ahsanti siin jenna immoo. Jirta ahsanti. Qoy sagantaa qabna amma ahsantii xumureetaniin wanna jedhaa busa baraddiin illee dhufeera. Nama lama qofaan as tanaagadee gara sagantaatti deemna. Ifa manaa godha irratti warri musliimoota. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Shaadaa fakkaatu ustaad qabsiisnee gara sagantaatti deebina dhiifamaa. ها؟ Shaadaa jira. هاي. Zara jirti mucaan. Meerra mucaan? Gasti jala jirti maqaan si A jedhee jira. نموذج. Atu jedhu. مدير نموذج كذا أستاذ. Hin kennu inshallah nan baafadha qoy irraati. Aan hin jiru kaa gifte. Haa. يروح نادي مدير نموذج إسامة. Haa jedhee jira. Kanaa kennaa fi monitor. Eenyu asantiidha? Tamam anin jenne. Anin jenne. Obsituu taasiin kenna obsee qoy. Haa. Naman ta'an kun ijooko qoysti. Viidiyoon seenuu fi nama kuma tokko guutuu qaba. ما لك كمان كي خيسة يصير. Haana dhaqaa jirta? Faraan. Haa. Nama kuma tokko guutuu haaraa banatti. Isheenuu dhaqaa hin jirtu. Samiira sitti nagaamu. Ya Allah. Mantap. Samiira. Booloo godhaani maal waa fuusti shaadaa qabachuufi? Booloo godhaani. Hin baate? Eenyu sun? Eenyu sun? Mucaa amma haa jettee seentu sana musliima turtee kiristaana taatee amma immoo achi deebi'uuf natti fakkaata. Hin gaafanne maaliif akka deemteme? Asanti meera mucattee ammaa sii galchaa jira. Siif jedhee hin taa'ara. Hin nufti Jirtu ajjala. bilbila isheetu jechuu dide kan hiriyaa keetiin nufu. Ayyee ayyee. Alamitu. Abeet. Ayyee gaafa dhumee daddafisis neetworkiin kee didaa jira. شير قد أبو ريان. Yesuus ergama fudhattu. Ergamoonni hafuuraan mul'atu fakkeenyaaf naa kenname. Ergamoonni fooniin mul'atu hafuuraan malee. Ergamoonni fooniin mul'atu. Akka keenyaatti keessan ergamoota kan jettan eenyu jarri? Isin malaaktota. Fakkeenyaaf akka kan keessanii. Yoo inni afaan Amaariffaatiin malaaktota malee afaan Oromootiin ergamoota. Ayyee ergamoota jettani. Nuun ergamoonni malaakaa jechuun afaan Amaariffaa miti bal'inaa afaan Arabiffaati. Malaa'aa jedhaniin malee warri afaan Amaariffaa malaa'ikaan afaan Arabiffaati. Tole tokko jedhu. Lammaffaa ergamoota sanaa miti nuun ergamaa jennu. Ergamaa jechuun nama raajii jechuudha nabiyyii. Malee ergamaa isa isin jettanii miti. Nu biratti malaa'ikaa jedhamu jarri. Tole malaa'ikaa. Afaan qoonqaa walaagatu rakkoon qabashi. Akkamiin isaan fooniin mul'atu amma fakkeenyaa fi gaafa Yesuus Kiristoos dhalatu ergamaa Gabri'eel akka mul'ate akka inni dhalatu dubbatti hin beektu isinis nutis. Eeshi ergamaa Gabri'eel fooniin biyya lafaa kanarra deddeebi'eera akkamitti Yesuusin ergaman jechamuu danda'e. Hubadhu ammas irra si deebi'a. Tokkoffaa ergamoonni fooniin mul'atu iyyuu jettee mul'achuu danda'u. Ragaa barbaaddaa dura kan si deebisa. Danda'u otoo hin ta'in daayirektii dubbii qabatama. Hin danda'u iyyuu jettee na gaafatte miti? Hin danda'u. Eeyyee. Akkamitti? Malaaktonni akka mul'atan sitti maaggeeffadhaa seera uumaa boqonnaa 19 lakkoofsa tokko boqonnaa 18 lakkoofsa tokko naa baasi. Afaan Oromoo. Seera uumamaa.
Macaafa qulqulluu keessaa ergamoonni abboota qulqulloota malee ergamoonni fooniin hin mul'atan. Gaafa Waaqayyo isaan erge bichaan akka Waaqayyo isaan ajajetti mul'achuu danda'u. Ragaa baadhee callisee waan isin jedhu qofa banisa booddee na falmite. Okay. Tole boqonnaa 19 tokko kaasi dubbisne. Macaafa qulqulluudhaan. Yoon dubbise silaan soobdeettan ofii keessan dubbisaa dheen. Meeshii akkamitti qaama mul'achuu danda'u? Gaafa Waaqayyo isaan erge bichaadha kan isaan mul'atan. Akkamitti mul'ataniif dhiisee naa dubbisi. Malee akka Yesuusitti yoon biyya lafa kanarra foon hin deddeebi'anii amma mul'achuu danda'a jettamitti dubbisi mee gadi qabdee kophaa dubbistee dhufte dubbisi. Naa dubbisi. Saama sii kenna. Dubbisi kana miti. Yo warri komenti maal si kore dhugaa waaqa. Wai. Alamito. Alamito. Macaafa qulqulluu silkii kanarraan qaba waan ta'eef harkaan qabadhee hin jiru. Maamma nan baasanaan jettee hin deemne gifti goshi amma si dubbisaa geeffadhu. Silkii irraan qabadhee jira waan ta'eef silkicharra jira waan ta'eef amma dubbisatee zammetti barbaada wanti namni dubbisnaan amma immoo sirrii miti naan jedhe qaama sinnaan dubbisu dhaggeeffadhu sitti nimesh wallaalchi nan dubbisa dhaggeeffadhu. Seera uumaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 ergamoonni Waaqayyo lamaan galgala gara Sodoom hin dhufan. Luutis karra keellaa Sodoom dura hin taa'a ture. Luut yeroo isaan arge simachuudhaaf kee itti adeeme eenyuun arge? Ergamoota arge. Ergamoonni mul'atanii naan jette. Luut ergamoota arge isaan keessumseessuuf itti adeeme. Hayyeessa booddee maal godhe? Amma mataan isaa lafa ga'utti qooma'ee fi hin sagadee fi ergamoota eeyotu Luut argeen isa ilaa ustaas gaafii sinnaa deebisanii fi gaafii naan sin gaafadhe tokko miti. Inni gaafa Waaqayyo isaan erge bichaadha. Inni gaafa Waaqayyo isaan erge bichaadha. Akka barbaadaniin qaama namaatiinis akka barbaadan kan mul'atan. Akka barbaadee minaamin hin jiru. Akka naan jette ergamoonni qaamaan hin mul'atu iyyuu naan jette. Jennaan manfasii miti jarra akkamitti mul'atu jette. Viidiyoon yoona waraabamaa jira obboleetti kiyya dhaggeeffadhu. Manfasiidha jarra hafuura akkamitti mul'atu jette. Akka Yesuusitti. Isa akka Yesuusii dhiisi. Yesuus manfasiidhaan manfasii miti dhufna. Hin mul'atu ergamoonni naan jetteenaan siin jedhan lagaafii nagaa. Maaliif ergamaadha jedhamee waan hundumtuu ifa ba'uu qaba. Akka Yesuusitti yoon biyya lafaa deddeebi'an qaamaan. Amma garuu mul'atan moo mul'anne garuu haa deddeebi'anis haa dhiisan yoo fedhan achiin waafani. Garuu amma argama moo hin argamne. Kana qofa natti himi. Ilame ustaaz ani samee akka gaafa Waaqayyo isaan erge qaama barbaadanii qaama Waaqayyo isaan erge ni mul'atu. Luut ergamoota arge moo hin arginedha amma mul'atan moo mul'anne. Kan ibsanillee gaafa durbee Maariyaam gaafa qulqulleetti durbee Maariyaam Yesuus Kiristoos akka deessutti mul'ate ergamaa garbee lakka namaatti fakkeenya namaatiin bu'eetti isa nuuf mul'ate moo mul'anne mul'ate moo mul'ate. Hin mul'atume gaafin kiyya isinitti isa miti akka Yesuus Kiristoositti yoon biyya lafaa foon hin deddeebi'anii barsiisan. Akkamitti ergamaa jedhamuu danda'e. Garuu mul'ataniiru miti amma mul'achuu jiraanaaf barraan dhiisi kabraatti deebi'a. Mul'atanii miti. Anus ni deebise hin mul'atu isaan akka Yesuus Kiristoos yoon biyya lafaa deddeebi'anii barsiisan isaan akkasitti. Ergamoonni akka biyya lafaa miti ka barbaadan. Malaattonni manfas ani immoo san jenne ani kan hin barbaadu akka Yesuus Kiristoositti. Asaati barbaadu booddee akka Yesuus Kiristoositti yoom deebi'an. Ishi kan siin kenne sas kan biraa siin kenne sas tokko kan luutiin argeetta miti luutti mul'ataniiru tokko sii dabala ammas. Luutitti mul'atan moo mul'atan? Luutan isaan hundumattu. Qoy luutitti mul'atan.
ergama Mikaelis akka foon mul'ate ijoollee sadan ibidda keessaa baasanii sini kan ibsa. Qulqulluu garbeedis immoo Anaaniyaa fi naan jetteeraati koye fayyaan qabdoti muca. Sila bari akka Yesuus Kiristoositti yoomin foon mul'atanii biyya lafaa deddeebi'anii kana inna akka maalitti mul'atan inna mul'atan. Akka sa'aatti gaafa sana fagaata Waaqayyo isaan erge bichaadha. Yesuus Kiristoos mee foon biyya lafaa deddeebi'ee barsiise miti. Ofiin dhufenne Yesuus ofiin dhufee Waaqayyo isa erginaa mul'ate. Akkamitti akkas jechuu dandeessanii? Yesuus Kiristoos foon biyya lafaa kana deddeebi'ee ofiin dhufee mul'anne innis jarris gaafa Waaqayyo isaan erge dhufanii mul'ate ajaja Waaqayyootiin dhufu. Yesuusis gaafa ajaja Waaqayyootiin dhufee mul'ate lamaan ajaja Waaqayyootiin mul'atan. No, waan akkasiin jiru. Yesuus Kiristoos dhalatee amma gaafa biyya lafaatti ba'utti foon biyya lafaa kana ture miti. Ayyee Yesuus garuu ergamoonni Yesuus inni alate malee hafuuraan hin mul'anne foon mul'ateera. Inni alate foon mul'ate kan jedhu. Foon mul'atee ragaa fiti. Inde Basmaa wali Manfas Qidduus Araba Sillaasee hara daraa Rabbii. Jadi gaangeen maaliif akkas jettanii miti kan barsiisan? Ofitti jabeessiteedhaan isa immoo karaanis dhufnaan deeme. Yesuus foon inni mul'anne hin dhalate malee. Barsiisu. Eeshi ijoolleen barsiisaa jirtan akkamitti barsiisaa jirtu? Yesuus dhalateera. Eessa jira amma deebi'ee du'aa jettan eessa jira ishee? Eessa jira amma ishee? Amma kana bartee Yesuusis malaaktonnis fedha Rabbiitiin dhufanii mul'atanii jechuudha mitire? Yesuus foon hin deddeebi'ee barsiisaa ture. Ergamoonni immoo gaafa Waaqayyo isaan erge bichaadha. Gaafa Waaqayyo isaan erge bichaa fedha barbaadaniin barsiisaa turan. Akkasitti walii galaa deemne malee hin ta'u. Ishi Yesuus Kiristoos amma eessa jira deebi'ee dhufee du'a jettuu jettee miti? Samii keessa jira. Maaliif nama foonitti jettan miti akkamitti foon samii keessa ba'e? Maali Yesuus Kiristoos samii keessa jira? Enookoo samii keessa hin jiru akka macaafa qulqulluutti? Waa'ee Enook miti waa'ee Yesuus kan barbaadu. Ati Yesuusin qofa maaliif fudhatte? Enookisoo samii keessa jira maal namni foon akkamitti samii keessa ta'a? Adda isaan. Waa'een Yesuus waan adda? Kan Enook waan adda. Akka ni gaafadhe waa'ee Yesuus. Nama foonitti situ jedhama. Ilaale Yesuus samii keessa jira. Ofii keetti ofitti hiita barree ofitti cufta ilaale. Nama foonii ilaale Yesuus samii keessa jira naan nama foonitti akkamitti samii keessa ta'a naan jette qoy. Jennaan maali Enookisoo nama foonitti samii keessa ta'a jedhe. Ani akka quraana keessanitti asin gaafadhe mee akka malee macaafa keenyaatti miti. Akka quraana keessanitti deebi'aa jettan. Akkamittiin foonii samii keessa taa'u jette macaafa illee falmuu jirtu waan ta'eef akka of eeggattuuf si fidaara malee ana quraanaan siin deebisa garuu akkaatu of eeggattu. Karaa quraanaa siin jedhe karaa quraanaa malee karaa macaafa qulqulluu siin gaafanne saboolaan itti deebi'a karaa macaafa qulqulluu. Kanaafuu al tokko yoon quraanaa sitti mee mataa jabaattu akka foolaan foon mataa sangaamoo maal jedhani kanaaf macaafa tokko tuqa malee dhimma macaafaan qabu si galee. Rakkoon qabu. Saniifuu maal beektee Isaan alayhi salaam Rabbiin subhaanahu wa ta'ala keedii warra isaa ajjeesuu baay'ee gaariidha. Eeshi eessa jira Yesuus? Dhagahaa jirta? Dhagahaa jirta? Nan dhaga'e. Warri nan dhagaa. Isa ajjeesuuf jennaan Rabbiin gara samiitti ol isa fudhate. Ofii ol hin baane samiitti Rabbitu ol fudhate samiitti. Okay, shi asirratti gaafii tokko isin asuma akka waliin naa deebistan. Nabiyyi Muhammadis ergamaadha miti? Ergamaa jettanii amantu miti? Nabiyyi Muhammad nama qulqulluu jettanii amantu, Yesuusis nabiyyi jettanii amantu. Nabiyyi Muhammad du'eeti biyyoo keessa jira. Akkamitti Yesuus isa du'ee isa fooninis du'e sana akkamitti waliin fudhanne Yesuus akkamitti wal fudhate? Isa fooniin jiru akkamitti wal fudhanne? Yaa isa fooniin du'e akkamitti waliin fudhanne maal ergamoonni isaaf wal qixa miti? Tole ergamoonni isaa wal qixa taanaan maaliif nabiyyoota biraa Abrahaamiif Musee wal fudhatuu dide Waaqayyo? Karaa macaafa qulqulluu siniin jenne mi'aan. Ani akkasii galu gaaffiin taane gaafata bar. Situ gaaffiin taane gaafata. Macaafa qulqulluu dhaggeeffadhu. Yesuus wanti inni ol fudhateef sababa qaba. Sababni isaas ajjeesuu dhufnaani. Humnaan qaba ofirraa dhawuu waan hin dandeenyeef ol fudhate. Hin gargaareen. Otoo humna qabaate waliin fudhatuuni. Haallaka. Yesuus otoo humna qabaate. Ilaali. Maaliif humna dhabe? Ilaali. Godhe ofirraa deebise waliin fudhatu ture. Garuu ajjeesuuf sodaatee ol fudhate. Hin ajjeesu. Nabi Muhammad immoo namni isaan ajjeese tokko hin jiru. Alhamdulillah. Nabi Muhammad nabiyyi ajjeefaman osoo hin taane
nabiyyi seeraan nama barsiisanii waggaa 28 namatti manii dhiirummaallee lolaan achi humnaan lolaan ofirraa deebisan dhiira akkasitti nabi Muhammad kan dhufe ofirraa deebisuu waan danda'aniif gaafa maqaan isaanii taa'ee du'ani. Yesuus garuu ofirraa deebisuu hin danda'u. Kanaafuu Waaqayyo maal godhe? Ol fudhate. Maaliif ol fudhate? Humna hin qabu raajii hedduun hojjenne gaafa biyya lafa kana deddeebi'utti maal hojjechaa ture? Humna hin qabu kanaaf. Maaliif humna dhabe? Yesuus moo? Humna hin qabu kaa qobaasaa ta'e nama amma sana akkam godha? Gaafa biyya lafa kana ture maal hojjechaa ture? Otoo waliin fudhatame. Nyaataa ture, dhugaa ture, rafaa ture, nama barsiisaa ture. Akka macaafni jedhutti. Maal barsiisa? Nabiyyu Muhammad fuudhee ture miti. Yesuus fuudheera. Namni kunii fi inni fuudhe namni fuudhee fi namni hin fuudhe akkamitti wal qixa ta'uu danda'e? Dhugaadha wal qixa miti. Wallaahi namni fuudhee fi hin fuudhe tokko miti. Kan hin fuudhe koo namuma guutuu min jedhamu namni hin fuudhe. Guutuu ayibbaalem. Maalirraa bara nama fuudhe namni hin fuudhe ageeffadhu. Namni hin fuudhe silumaayyuu waa'ee tidaarii hin beeku, waa'ee ijoollee hin beeku, waa'ee bultii hin beeku, waa'ee hunda waan beeku tokko hin qabu. Guutuu miti. Namni fuudhe immoo anamma nama hin fuudhe caalaa harka 100 caalaa nan. Maaliif jennaan waa'ee dubartii akkatti qabatan nan beeka. Waa'ee ijoollee bushachuu, guddifachuu, akkamitti akka barsiifatan nan beeka. Obsallee nan qabaadha yeroo san keessatti si galee. Kan hin fuudhe hoo? Waa'ee biyya lafaati malee waa'ee jireenya waa'ee biyya samii akkamitti yaaduu dandeessa? Yaadni keessanuu biyya lafaa kanatti hidhamee. Kan hin fuudhe miskiina kan fuudhe akkamitti kana naagalchi? Namni dubartoota baay'ee kana ceesaa jiruu fi namni guyyaa tokko cubbuu adda ta'ee jiraatu akkamitti tokko ta'uu danda'e? Fakkeenyaaf namni dubartoota baay'ee osoo hin ta'in dubartiin tokko kana namni ceesee fi namni qulqulluun takka dubartii bira hin geenye namni cubbuun hojjenne akkamitti tokko ta'uu danda'e? Eshi amma dubartii faana kan ciisee haxaatenyaa kan immoo hin ciisnee qulqulluudha jette. Mee gaaffii si gaafadha. Dubartii faana kan ciisee qulqulluu miti yoo jedhamu amma nama dubartiin fuune kan sagaagalee jira doskee yookaan immoo Yesuus bakka itti sagaagalee nutti hin himne kan Yesuus bakka itti dogoggoree nutti hin himne kan. Zimjedhi na dhaggeeffadhu waan si gaafadhu. Zimjedhi na dhaggeeffadhu. Namni fuune tokko kan nama ajjeesu kan nama arrabsu jira. Fakkeenyaaf abbaayeen kee immoo fuudhanii ijoollee godhatanii seeraan si guddisan namatti hin bu'anii namaan waan jedhanii Waaqayyo waan jenne mee abbaayee keetu qulqulluudha moo? Namicha san fuudhee ergeefi ture as ergeefi ture hin dide. Abbaan kan sim jedhaa dhaggeeffadha. Gaafii kanallee isin akka deebi'uun abdiin akka wanti warra kan sim jedhaa dhaggeeffadha. Amman keessaa bahu. As keenyi meerra ergeefi ture hin dide. As keenyi san. Ergeefi ture hin dide. Laali amma gaafii si gaafadhe haalamitu dhaggeeffadhu. Abbaa kisa miskiina siin seeraa ijoollee seeraan guddisatanii waa tokko hin balleessin, waa tokko hin goone kan si barsiifatan, kan si gorsan sana moo namicha isa alaa nama reebaa hataa jiru turre qulqulluudhaa jedhe si gaafadhan. Eeshi bakka Yesuusitti cubbuu hojjeteera yoo naaf fida karaa macaafa qulqulluurraan barbaada. Bakka Yesuus Kiristoos cubbuutti hojjeteera naan jedhu naaf fida macaafa qulqulluurraan. Gadhoo istii Maatiyoos Wongeel boqonnaa 5:23 fakkaata baafadhu beedura. Bakka itti Yesuus Kiristoos cubbuu hojjeteera yookiin nama ajjeeseera yookiin sagaagaleera jedhu naaf fida. Nama ajjeesuu namni cubbuu hojjechuu barbaade nama ajjeesee dhiisiti. Cubbuu hojjechuu sitti amma garuu namni nama ajjeesuunis sagaagaluunis tokko. Amma wanti siin jedhu Yesuus Kiristoos fuudhuu dhiisuunsaa akkana biyyoota caalaa hin taane barte miti amma ta'uu hin danda'u waan hin fuuneef. Maaliif hin da'uum biyyoota sakaanii gadi. Otoo fuudheeti akkaataa itti bulchatu beekaa, akkaataa itti jaartiidhaan jiraatu ijoollee guddifatu beekaa, akkaataa itti barsiisatu beekaa. Gimmaasha namaatan mallee jechuun akka macaafa keessanitti inni ganaa guutuu iyyuu hin taane. Akka macaafa keessanitti. Ishee obsa kiyya borkootu. Maaliif? Hin fuune kaa namni hin fuune ganaa waa'ee jireenyaa iyyuu hin beeku. Jireenya isa kam si barsiisa? Fuudhee akkaataa itti jiraata, akkaataa uummataa, akkaataa maatii si barsiisuu qaba. Dubartii amma fakkeenyaaf akkaataa itti qabatan si barsiisee Yesuus. Si barsiisne maaliif fuudheen argine kaa waa'ee dubartiin beeku?
هذا يقبل هذا قبل داني وانت برسي قبل يسوع ينقبو نبي محمد قالوا فودني دبرتي قدتن فودني دبارة فودن أكاتا دبرتي تقبلتني في قدس النتيمان لا سينغرو كم تكاسي كمان إني كوا يبي لا فاتمة ويا سامي متبر ويا سامي متبر نمني كن أما فكينيا ويا بيجي لا فاوسين برسيسنا جنة قالوا يهون دي سكوات أكمل تقولتا هم كم نتو إلانشين قبل لما إيراتو كوتوكو أنا قلالت غراغر إكو بكا سن ما قادي أكملتيني جدي وام برا أكملتني غراغر برام بربادو سن ما دي دبرتين إيرا وجن تشيس تيفي دبرتين إيرا وجن تشيس نيدتو كونتاني سن أما ما كان برا إيشين سوني إيشين وجنتيسنا مسكينة ديبي سانو سني ديبي سامس ما ديبي سا أنا ما دوان تدران إيشين ولي ننتيسنا مسكينة هاي توكوفاني of ما وربين تكين وجنين of كبتة فديشي وجنين ركتة يوكين إيرجا كيسا باسا أولتي إيجان إيرا لا أولتي إيراس of سيسا أولتي حلاما حرارة والكيسا لا تأولتي كان ينفوني كان ينيرمني مالي فدي ركيسة جورا كم فوتيو إيجا شيغا كبتة أبا مناشي كفلالتي أكاتا أبا منا كبتن يريلي مالكتة سيرانس تنتكبه كيسا ولتي نبا كان ينفوني وري نيرمني هيرما دفاتي واحد إيرا يوم بيتني سن إيرا كم تكتبتن مئة إيرا اللي سدركات إيرا اللي بيتني إني كل واحد درينا بيا لفاتي أستاذ إني كل واحد درينا بيا لفاتي درينا سماعي ده كنا رجيسا سماعي كان سيدي بسنا قابلتا هذا واحد سماعي no درينا بيا لفاتي هذا جرتي وإيشينو إيرا فانا شيء ساير تكمل تجرينا سميا دودن ديسري أكمل تنما كم درينا سماعي دور أما والفانا تيسو أكمل تاني شيفان أما فكيني دبرتي دروما قبل في دبرتي نيرا قابل ديتوكو أكمل تي والكتا جدامي والبوا مودن كيف داكونين دبري والإنتي سو كم تيوان سماعي دور إن بعد أستاذ لا تدري من إن شاء الله شغلة تمسيس نبال واي داكوني في واي كاتيني مو سكان دانكا وجد واي يسوسي واي نامي ayya nannu faqaati koneefs ilaali obboleettiya daaqoniif keessonni walitti dubartii isaanii jaartii isaanii wajjin akkamitti waa'ee samaa yaadu akkamitti dhufanii waa'ee samaa isin barsiisume nattin isaan qulqullaaniifo amma isaan qulqullaaniiti karaa seera daandii waaqayyooti kan waliin ta'anii karaa seera daandii waaqayyooti kan gaa'ela uummatanii gaa'illi namni jaartii fuudhe qulqulluu miti naan jennee damma isaan karaa mana amantaa wal fuudhan kan mana amantaati wal fuudhanii amma ishiinis innis waliin jiraatan illee gara samii baanki karaa kamii karaa alaa wal fuudhanii ati baanki maalo yeroo biraa ishee alamitu hojii yeroo biraa beekanii ishee kana deebii biraallee gaafi biraallee nan qaba qoy cufadhamma balitti sana galchadha kalaas dhiifama naa godhu bor walti deebina gaafi biraallee nan qaba qoy yeroo biraa walti deebina nagaan naa bula gaafi biraa nan qaba ustaas hin deebine gaafin kiyya borsii deebi'a bakka hin deebine gaafin kiyya sagantaa qabne la ustaas ni taane egaa Iyesuus Kiristoos ergama jettanii akka waan danbayyuu ganaan gaafisni qaba na gaafatta kalaas booddee sagantaa qaban cufadhuti sagantaa keenya finnee usitti tole gaata mama ikii cufadhu asanti kamuchatti ta'uu fide menatti me ila warri rabbiin isin qaba namni muslima taatan nama asantiin nama akkasii galchi jette yoo shan barreessi faana shan barreessina yoo rabbiin ka soraattan taatan yoo kana achuma deessan ilkaan keessa 32 barattan as jalatti tola kaffaltu moo maanni dasan moo isin as naanna'uun beeseetan tolan kolfina yeroo kolfitan gatii kolfitan na ajajama tole jedhaa sirriitti himu hai in ergina naashin jetto isin as naanna'an jiram jal tokko barataa artu miti zim jettanii ilkaan keessan hin baniinaa kaan tokko cufaa ammoo kosor jedhaati toleedhaa nama wanni jedharraa keessan maal hayyaa santi namni si gashume itti maa dafaati lakkoofsa sagal barreesse hayyaat sanyii jabaa lakkoofsa sagal barreesse utuu ana nan gaggeessin akkamitti nama biraa galchuu dandeessu otoo gaafii kiyyaan deebisin akkamitti nama biraa deebisuu dandeessu bor inshallah millaa abbaa manaa kee faana kottu borin si gaggeessa amma abbaa manaa sun ta'in kan barbaade yaanne eegaa kudha shan keessatti gaafii sitii fi deebisaa yaalime bakka gaafii kiyyaan deebisaa asantiitu bari naman barbaada naan jettee naani bar sagantaa qabna jiru amma namni seenuu hin bilee sagantaa malee galle obboleettiya atilleen gaafii kan gabaabsi yoo dandeessime ayye gabaabsi eeshi gaafii kiyyaan mana deebisaa maal jedhe eeshi gaafii kiyyaan mana deebisaa ka akkamitti nabiyyi Muhammadii fi Yesuus wal qixa ta'anii Yesuus immoo akkamiin fooniin ol fudhatame gaafa kan ol fudhatame eessa jira samii jira jettan gaafa deebi'e du'ee tafamoo in ka'a. Eeshi gabaabaatti waa sitti moo Yesuus Kiristoos macaafa qulqulluu irraa miti kan keessan irraa
Ani karaa lamaan luka lamaan naasaa gifti wanta akkasiin jiru. Rabbiin naa kenne sanan gorsitu. Nabi Muhammadin hin caalu Nabi Muhammad abadan. Nabi Muhammad sayyidu waladi Adam. Era alaqoota ilmaan Adam jedhamani. Ati immoo Yesuus mee Nabi Muhammadin caala kan jedhu ragaanaaf ni macaafa qulqulluurraa yookiin quraanarraati. Ragaa malee jettee waan kana godheef kana godhe hin deemu. Nabi Muhammadin caaluu hin danda'u. Nabi Muhammadin Adamin dabalatee alaqaa ijoollee Adamii. Hadiisa siin jedhe ragaadha kun. Hin caaluu hin danda'u. Waan hin fuudhanidha. Waan raajii hojjetan kan jettu raajii nabiyyoonni biraas hojjetan. Yesuusis hojjeta. Sigalee akkasuma warri hin fuunellee jiru. Yoo barbaade quddusaanochis taallu barattoota Yesuus keessaa kan hin fuune jiru. Fuudhii sun quddusaa adargamu. Fuudhu immoo aaraksu. Sigalee qulqulluu si godhee fuunaan immoo wannaan taatu. Wanni akkasiin jiru. Maqaan gattinatti bishaa santi ilaalaan jira komantii ishee waan ta'eef yeroo argaatiif samii irra jira fudhatame deebi'ee dhufee ganaa du'aa siin jedhe. Kanaan jedhe akka nama akkati yaadutti natti hima. Akka geet erga fitte. Eessa miti ila dhugaa jirtu dubbadhaa Kamaal adaraa rabbii dubbadhuutiin dhugaa jirtu dubbadhaa. Atammaa Iyesuus naan jette. Iyesuus naan jette. Iyesuus fedha fooniif hin dhalate. Iyesuus fedha fooniif hin dhalate. Hin dhalannee siin jedhe ishi maal ta'a? Ikkoo maal ta'e? Maal ta'e? Fedha furaatiin akka dhalate nama miti. Kana dubaatu fedhimi Nabi Adam yookaan Haawaan namarraa dhalatanii. Eeshi fedha furaatiin dhalate miti. Wayye sagal ergaa jirti asanti galchuu hin danda'u yoo isheen ergatte malee. Isheen baafnaan isheen baafna karaa isheen dhagaan jirtu waan namni dubbatu.